نوتني. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفونه نورو قريبو أنا دفو welcome to شبو ميديا هندك يسنو سجنتان تيني تعرى سجنتان داتي هو الديفما هو قافتم فا حواس أورمو أستراليا دا كوجود أفار ولد لفنه سجنتان كان رتليكا حال جرو كيسموتا كينيا كوريك إنديسيتو أيانا كاناتي في ورا هوغونوتا حواس كينيا كبرني سنيديان نجرا كدرا إنجينير عبد الله شيخاتي أكرمتي لي أكتيفيست على عبد الله تي كإلما في أبادك أبني سنيديان نجرا كوان إذا كنا خنا هنداو تكافي لما جاني جا كسينا نورا باربدي قدا قبنا جا إسحاق هذا نولين ترى غافرات نياتاتو ودو سجنتات يندل قبين جا كادا ورم تجتي نجول غافرني كلا تنقل سجنتا خينيا سينا إنجيل عبد الله شيخا يويا بعنا جا نفتن بعنا جا نويدن هاي أديرو چالا بعنا جا نفتتيس بعنا جا نويدن جمع Dagalato magara gafiti ta duratti Uganda bro lugada sagantara rawali dufne fille ayana khabete fudra astem khana khabajatu demno wagwa futamma fala hawasa oromo Australia ti ata tumoga wa imaladera boda gasena tungal me fame taraga Abdullah Sheikha ballinanu sani ibsa jeti labdi gudda qaba tadurati awdo Australian dufinu kharadera demtani yachoy asu amata furtam turtani biyara bahu Djibouti Cairo achibo dalle asdufu me namme katatani dura sentani akkalumatti illee gaa biyyootaa baruudhaaf namaaf qilleensa siitu afaanii fi aadaa siitu barattanii independently sassoohuu barachuu fi achi boodallee gaa sadarkaa waldee hawaasaatu uummachuutti hagam takka isanirraa fudhatee arrara dhaabbattee khaleessa sana gaalaaltu imalli isa maal fakkaataa jechuudha. Tole obbogaan hedduu galatoomii barri bara dheeraadha bara 40 namoonni biyya sana dhufan bara 1984 warri dhufan amata 40 isaa jechuudha warri dhufan suni irra guddaan nama Cairo ture Djibouti irraa Cairo Suudi irraa Cairo dhufaniiti akkasitti bikka takkatti namni amata duraa sanan ganama kudhanii takkaa dhufe Sheikh Abdul Wahhab itu nama dura dhufe ammoo bara san keessa hijaaba nama kudhaniitu akkasitti as seene anillee warra 85 bara tokko san booda dhufe inni gaajiruu gaafa saniiti bita ammaa waggaa wal cinaa qaban dachii samiidha siigalee waan namni hin ajaa'ibne waan namni gartee akka laaftutti ilaaluu hin dandeenye jiruu mana jiruu makiinaadha jiruu sistemni mobaayilaa kun jiruu waa hedduu wanta jechuu dandeessa Austraaliyaan gaafa san hedduu akkamma jirtu waan hin jirtu siigalee namnis akkas hin jiru teknooloojiinis akkas hin jirtu ammoo namni oggaa dhufu san ammas waan isin ajaa'ibu Cairo keessatti refugee saba adda jira warra Harari warra Amara warra Tigreedha Afar akkasitti waliin turre achi wal beeyna namni sun akkasumatti as dhufee namu UN fidde asitti biyya sana qubatan jechuu kaan irra hedduudha ammoo hoggaa dhufne mahabara Oromoon dhaabne mahabara Adare injaarre mahabara Somaalee fi kanaas injaarre namuu dhufeetuma waan akka hubbaa sokar kanafaa waliin godhaadha aruuzaas waliin godhaadha tokkummatti waliin deemaa turre maali boggaa jettee riizinni critical mass nambara qabaachuun turre Oromoon jaarme nambara gayaa qabaachuun turre namni khati qosodaanis jirtu jecha wali irkachuu barbaada abaluu gosatan osoo ta'in aruuza irratti dhufnee wal gargaaru kubbaas waliin taphachuu waan akkasii ture jaarmayni dura biyya sana keessatti dhaabbate jaarmaya Horn of Africa jennuun yoo jaarmaya biraa Australian Association African Association kaju
nama kana hunda bikka takkatti baadhachuu danda'uutu dhaabbatee jechuudha. San booda namni bubbulee tottolfattee hoggaa lakkoofsi ga'eef anis Oromoodha, anis Afaariidha, anis maalis Sumaalee akkasitti ijaarrachuu eegalee jechuudha. Waan akkasiitu ture waliigalatti hoggaa biyya tana dura dhufu sodaa takkaatu ture. Jiruunis takka ammaa sanan turre ammaas yoo inni takka argamte telefoona moobaayila dhooytaa amma wanni akkasiin turre siigalee namni yookiin miilaan deemtee waa goota yookiin immoo morma dhaqxee telefoonaan waa goota. Istoorii adda addaa jira waan nama keenyarra ga'ee gartee kana hanganumaan jechuu barbaada. Ayyo ulfaadhu galatoomii mee odoon callatti hin deebine ammallee beekte waan seenaa taatee fi oguu takka Abdalla bira deebi'a callaa noo folchi. Gaaffii koomunitii dhaabbattan sanii koreen dura dhaabbatte san eenyufaadha miseensi meeqa horattan gaafa dura dhaabbattan? Koreen dura warri dura dhufte maqaa isaanii yoon amma Golee faa, Fiqaaduu faa, Absalaam Alii faa. Absalaam Alii fi Goleen faa warra 84 gama walakka. Fiqaaduun faanis warruma naannoo saniiti. Namoonni Abdul Wahaab kan fee Amaan tokko hisaaba nama 10 inja sanitti Abdurrazzaaqii, Said Domboskoo sanaatu dhufe. Amma akkuma siin jetti hoggaa dhufne san jaarmee Oromoo ijaaruu hin danda'amne. Jaarmee biraalee akkasii ijaaramuu turre jaarmee Horn of Afrikaati fi namoota biraa wajjin walitti qabame. Amma immoo kana keessa hoggaa namni xiqqashoo koosi keenya wayyaa ta'e wanna godhu eegalle maali jaarmee Oromoodhaa ijaaruu. I think akkaan ansewutti wanna guutan ammallee fattashuun narra jira. Akkaan sewutti namni dura cheermaanii ture Absalaam akkas nan mul'ata. Achi booda amma laal wanni nuti hosteela buune. Hosteelli sun Springvale hostel ture. Naannoo inni Oromoonis gaafa san qubatte South East san karaa Nobel Parkii karaa Daandinoongii san hundinuu naannoo san turre hanga 1987. 1987 anaatu wanna godaane South Yara godaane namni biraatis Richmond godaane sentarriin maantana South East irraa wanni guddaan bikkatti irra guddaan Oromoon gartee sentara qabaachuu turre South Yaraadha. South Yaraadha. I think Victoria Street jedhanii bikka sanitti number 24 ta'uu 26 ta'uun beeku achi sentarri keenya kan yeroo dheertuu godhaa turre jechuudha. Hangammaa sentarrichi irraa buqqa'ee kara Fuskaree kana hin deeminitti. Waan akkasitti ture jaarmeenii akkuma reefu siin jeessanitti jaarmee tokkuma dhaabne gad dhaabne Australian Victorian Community kajuu Absalaamiin mataa tureensa. Waa hedduu wanni goggoonee jira. Nama gabbaafnee faa hiraata nyaachuu waan akkasii holiday nama geessuu faa eegas booda haa goggoone waan akkasiitan goggodhuu eegallee. Horn of Afrikaadhaas oofaati keenya kanaas oofaadhaa Afro Austraaliyaas oofaadhaa haajaa yoo jaarmanii tokko haajaa baasuu baate jaarmee biraatti haajaa baha akkasitti deemuu turre jechuudha. Hangasi. Ayyo ulfaadhu Injiinar Abdallah. Ayyee gara caalattiin deebi'a. Adeeroo caala meegaa ati dhaloota ammaati warra baalli beektee Injiinar Abdallah irraa fudhatee amma hawaasa tajaajilaa jiru keessaayi mee isanoo hoggaa irra dhaabbattanii waan manguddoon teenya kaleessa keessa baate san hoggaa laaltanii akka dhaloota irratti qoonnii fi galanni isaanii galchuu barbaadda maal fakkaata? Tole gammee hedduu galatoomii. Dhugumatti gartee kaleessa isaan aarsaa gartee isaan kafalaniini arraan tana Oromoon biyya tana keessatti gartee baay'inaa fi haalaan gartee bakka hunda qubattee jiraachuu dandeessi jeetiin abdadha itti amanallee maaliif warri gartee nu duraa kuni xurree isaan bananiini koominitiin teenyallee gartee ijaaramtee waan adda addaa gartee aadaa teenya waa'ee seenaa teenya hatta gartee siyaasaa haala siyaasaatiillee gartee namni gara fedheen eenyu akka deeggaruu gara fedheen gaggeeffachuu danda'e jechuudha. Kanaaf kaleessa gartee haala hamaa keessa turanii hawaasa xiqqishoo turanii har'a ammoo akkanatti baay'annee
silaa gartee dhugaadha haleessa gartee haala isaan irra dabran san hawaasni keenya kan amma jiru kun sirriitti hubate xurruma isaanii san irra deemanii gartee jaalalaa fi tokkummaa saniin wajji deemuudhaan malanii ammoo haa ta'u haalli gartee isaan keessa turan hedduu haala hamaadha. Haala gartee baay'inaan qabanii naannoo qubsumaatillee walitti hin dhiyaatanii akkasitti haala tiraanspoortiitillee gartee rakkoo ture. Har'a ammoo hawaasni keenya galatni rabbiif haa ga'u baay'atee asitti waan adda addaa godhatee jira. Kanaaf gaawwanni dintiin jechuu barbaade waan kalee irra dhaabbannee hogguu gartee har'aan tana laallu yookiin har'arraa if duuba hogguu laallu har'a baay'inaan guddannee jirra. Garuu wanni nu barbaachisu ammoo guddina keenya kanarratti tokkummaadhaan nu barbaachisa. Hawaasni keenya gartee saawuzistiidhaa fi westii jira, bakka hunda ni jira, giddugala kanaas ni jira. Kanneen kun hundinuu gartee silaa qaama tokko taane nuti hedduu uummata baay'eedha jechuudha. Kanaaf ani asumatti gartee wanni niin gabaabsuu barbaade haala bareedaa keessa dabranii haalli amma nuti keessa jirru kun waan isaan kaleessa godhaniini har'aan tana nuti as dhaabbannee hawaasa tajaajiluu dandeenye koomunitiin teenyallee gartee wal jaaranii gara adda addaatiin tinnisa gartee uummata keenyaaf godhuu dandeenye jechuudha haruma dandeenyaniinu. Oromiyaan keenya irratti dhalanne irratti guddanne irratti wal horre hin godaannu keessummaaf hin godaannu keenya kanamaan barbaannu ni tokkoomna ergamtuu diinaa of keessaa buqqifna ni buqqifna gaaffiin barattootaa gaaffii keenya barattoota keenya bira ni dhaabbanna maastar pilaanii hin feenu dinne dida. Ayi ulfaadhu caalaa keenya gara injinar Abdullatti hoggaan deebi'e. I think hawaasni keenya har'aa waldhabbii siyaasaa odoo hin taane ballachuudhaatu damee adda addaatti uumaa jiran fakkaata. Koonnaa hunda jiranii jechuudha. Kaan gara bahaa jira, kaan gara lixaa jira, gara kaabaa kanallee heddummachaa jiranii hawaasni keenya bakka hedduu jira. Waluu wallaaluun takkaanuma jirti na fakkaatti. Yeroo ammaa tana keessa dur beetee eenyu dhufe hoggaa jaan namitti yaa'a jechuudha. Bara abaluu dhufe. Dur namni qaalii ture jechuudha. Amma ammoo eenyu dhufee fi eenyu deebi'ee addan beekamtu ammoo adeemsa akka koomunitiin goone keessa kaleessaas haala adda addaatii fi namni bakka lamatti adda ba'ee ture koomunitiin lama taatee turte eegas illee takka deebite tagaafa sadii irra nama dhiban fakkaata maaliif waan siyaasaa waan hedduu ta nama dhibduu ture jechuudha kaleessa ta'arraa lafaatu adda fakkaate malee yaadni adda fagaanne kaleessa yaadaatu adda fagaatee namni bakka lama taa'e so tokko ta'uun koomunitii arraatuni bu'aa koomunitii lama walitti dhufteetu gaaddisarraa kana uume wanni tun humna gootee fi jechuudha koomunitii arraatiif arraas dameeleen bakka adda addaatuni bakka takka deebi'uun akkuma baleessa keenya caalaan jee tokkummaan kuninuu fayyadaa sagalee teenyatti humna nuu ta'a dhageettii nuu horsiisaa mootummaa Austraaliyaa biratti illee tajaajila keenyaaf illee kanaafuu meegaa warra beetee koomunitii lama turte san akkamitti akka gootan sanirraa barnoonni fudhannee ta'arraa tana ammoo tabeetee lafaan malee yaadan adda fagaatiin iddoo hedduminarraa namni hedduminarraa lafa adda addaatti dameelee uummata kana bakka takka deebisu muuxannoo kaleessa akka Victoria fi Australia sanirraa maal fudhanneeti ta'arraa tana walitti deebisuu dandeenyetteeti gorsitaa dhaloota irraa obbo Injinar Abdallaa Sheekhaa. Waan koman waliin godhuu danda'u event calendar fa'aa waan akkasii calendar lafa kaayatanii tana waliin goona yaani akkasitti waan koman taate akka wal gubbaan dhufu gaagari aruuzaa fi waan biraa wal gubbaa dhufa jaarmeen kun waan biraa qabaate kunis waan biraa qabaate akka akkas hin taane waan koman ta'e ta'amatatti waliin godhuun barbaachisu lafa kaayatanii
kaleendara san gubbaa kaayanii namni hundi akkasitti jaaramiin hundi dhibbaa waa ta'u akkasii godhanii waan koman ta'e waliin godhu waan akkasii yaadu jirra amma. Taabbaan kophaa guruupiin kophaa godhachuu barbaadde kophaas ni godhatti. Ammoo wanni si gammachiisu biyya sana Oromoo takkaa poolitikaadhaan wal dhootee hin beektu. Namni wal dhabaa ammoo takkaa namni wal dhabee hin jiru. Sandaran osoo hin ta'in dhibin saba biraatii wajjin illee saboota biraatii wajjin illee takkaa Oromoo wal dhootee hin beektu. Maaliifi ayiliidhaan qabbaneessanii godhuu ni dandeema waan juutu nutiif nu gale warra gaafa san dhufeef si galee. Kanaafuu ani akkana mul'atutti wanni ma barbaachisu waan koman ta'e kanatti waliin godha namni guddachaa deema. Waan ajaa'ibu magaalaa ta'e namni makkana guddise warra as qubatee miti warra magaala ganda biraa qubateetu as dhufa. Intersteet irraa bika biraa qubatanii as godaanan namni guddachaa deemaa. Jaarmee haal tokko goona yookiin waan koman hunda gartee waan hin taane barbaadurra waan waliin godhuu dandeemu san waliin godhaadha. Waan hin dandeemne immoo abbaan kophaa godhachaadha. Akkasitti waliin deemuu ni dandeema jechuu barbaadeeti. Galatooma. Ulfaadhoo.